deemtee maallaqaaf jecha maanguddootti heerumtee maallaqaaf jecha akkas taatee kushiina arabaa keessaa haftee nama isii fuudhu dhabeetiin maanguddootti heerumtee maak jibdaati maammutuun dhugaa rabbi isa obboleeyyiin keenya dhiira maak jibdu akkanatti yoo matiin tana durbaatiif jaalala dhugaa kennitee beekta yoo miidhaaf akka kunuunfamuu qabdu sanii kunuunsite dubartii yoom guyyaa kam ati akka isiin kunuunfamuu qabdutti sadarkaa isii hundi eeddee fi wajjin jiraattee isii sigattee deemtee beekti sima rakkoo qabu yoom jaalala dhugaa kenniteef jaalala maallaqaa malee yoom dogongora isii ati habiibtitti dogongorri kan kee kana itti afoo dhaabbatte isii duuba deemtee haasa'u malee wanna nama ajaa'ibu jechuudha ijoolleen keenya dhiira hundaa miti garuu ijoolleen keenya dhiiraa waca maqaa walii qabata akkuma nu dubartii maqaa walii nu qabatu kan hundaa miti obboleettiin teenya sun jechuudha dhugaa rabbi waan gaarii goote wallahi an dhibbu wanni isiin gootetti gammade maaliidhaaf inni dargaggeessa har'a barbe maallaqa meeqa qabdaa namummaa qabdaa isiniin jedhu barbe bira dabarsaniyyuu jechuudha salaata sin gaafatan dhugaa rabbi salaata rabbi shanan salaataati mee dhugaa rabbi waliin kijibnuutiin namni tokko gaafa si baru jechuudha hundaa miti jiraachuu danda'a abbaa rabbiin laafiseeti namni tokko gaafa si baru osoo waa'ee maallaqaa jechuudha maallaqa miti osoo waa'ee salaata sin gaafatin ati intalli kun salaata rabbii qabda salaanni shanan si jala darba salaattee jirta osoo siin hin jedhin maal qabda waggaa meeqa biyya Oromaa turtee siin jedha kun dhugaa lafa jiru jechuudha kun dhugaa lafa jiru baay'ee yoo isin gaafa deemte nama rabbii sodaatutti umrii isaallee guddaa taana itti heerumte maaliif dhukkubsatta reeti ta'i si'i ka maallaqamna barbaadu si'i gaafa ani gubadhee mana arabaa keessatti dalagee akka hin taanetti wala nama ajaa'ibu jechuudha maammoleen tokko hundaa miti ijoolleen keenya dhiiraa tokko si'i gubattee maal taate jettuu miti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ummata qashti miiruma keessa seen assalaamu alaykum leen jenne har'a ani wanuma ijoollee keenya kanaatu na ajaa'iba dhugaa rabbi takkaa siif hin ta'an takkaa siif hin dhiisan waa lama wal bira filachuun hin taatu addunyaa kanarra waa takka filachuudha malee takkas wajjin jiraachuu takka gabbasu hin deemee jiraate jireenyi isaa jiraatutti dhiisuudha maalii keessa deddeemanii hoqooquun har'a maallaqaaf jecha deemtee faaxee mana kushiinatti hafte mana arabaatti kaayyoo qabayyattee hafte har'a deemtee maanguddootti heerumte akaakoo heerumte jedhanii irraa dubbatan ati yoom akka namaatti ilaaltee beekta ati yoom akka namaatti ilaalan ilmaa kijibda kijibuun maal barbaachisa barbaadna nama jaba keessaa jechuudha yeroo tokko hundaa miti dhiirri tokko jechuudha si'ii mana arabaa kana keessa cafaqamii waa meeqa siin jedhanii sarraatanyaa siin jedhanii waan hin taane sila waan namni hin waamamne si waamanii dalagaa namaa kana dandeettee hojjattee gubattee obsitee waa meeqa dandeettee mana arabaa keessa jirtu si ati baatii itti fixattu hin beekne isa mukeefa keessa ciisee takaayyuu isa biyya ofii keessa taa'ee jireenya jiraatutu beekta jaartiin tiyya yookiin hiriyyaan tiyya sun guyyaa kana hafee miti ji'a fixachuudhaaf jedha. Jini kamali kamal agatti fudhatan ka. Inni maal barbaadare sirraa duraayyuu maallaqa kee fuudhee waan ta'eef. Ijoolleen keenya yoo maallaqa ta'e ergina inni kan koosirra hin jiru ka jedhee kijiba. Ka waa inni kaasanii utuu irraa hin beekne hidhatanii malee maalirra hidhatanuu yoo hin beekne. Amma gaafa ijoolleen keenya abdii dargaggoota keenya irraa dhabanii jireenya isaanii kana gara maanguddootti as deebi'anii Faaxeen barbi mana arabaa keessa haftee nama isii fuudhu dhabee maanguddootti heerumte jedhanii irraa dubbatamu dhabu ara rabbii keessa sodaadha dhugaa rabbii eenyuun bira jira balleessaan seegan osoo jiini kiyya'anii dhuma hin beeke ati sii kana dursee beeku kun waan jiru jechuudha garuu hundaa miti ijoolleen keenya jiranii warri kaayyoo qabanii warri dhugaa rabbii warri siif dhukkubsate hedduu jira taa'us maqaan walima isin qaba kamaal gochuu dandeenya akkuma nuhinu dubartiin takka waa balleessite dubartii arabaa jedhanii waliin nu qaban kan isinillee maqaa wal isin qabee jechumaa fi dhiifama inni biraa jechuudha dhiironni keenya jechuudha amma warri amma mucayyoo tanarraa dubbattan jechuudha dhugaa rabbii haqa dubartii osoo eeddaniiyyuu haqa dubartii osoo eeddanii sadarkaan kun hin dhufu silaa ture si barbee kana duuba deemee na wajjin jiraataa viidiyoon irraa waraabbatu viidiyoon irraa waraabbata
takka googilii irra gurgurata takka miidiyaa irratti qaama yoonna baasa takka lubbuu ijoollee meeqa lubbuu dhabe waa'ee bultii kanaa irratti lubbuu kiyya baasa maqaan itti baastee maqaa ani hin qabne meeqa naan jettee kaatee yoo ana hadha lakki namni kun naaf hin taane dargaggeessi kun na horatu nama narra bula nama maal jedhanii jiru gororra liqimseena na jechuun nama umrii achi deemee kana bultii ijaarradha wajjin jiraadha jiru si hadhalee kan dhufee naaf dhaabbatu jireenya hiyyaboo maal irraa feeta takkan wajjin hin jiraanne takkan hin dhiisne maal irraa feetaa deemanii jiraatanii dhugaa rabbi ijoolleen keenya shamarranii jechuudha isa dargaggoota kanneen khalaas dhugaa rabbi waan dhiisanii hundaa miti ana kana wajjin yaada islaamaqaatti walitti qabeen malee hundaa miti warra kaayyoo tokko jechuudha nama tokko kan ganamnis birri galgalas birri zikri isaa birri ani Allahu nama salaatuma keessattuu waa birri salaata qara'u oolu quraana dhiise ono birri jechuudha ono birri kana birri galgala birri waati birri erginaan siyaartii tiyyaa miti yoo mallaqa akkasiin goona takkasii kiyyaa miti ati maaree jaartii keetii miti halaas yoo mallaqa nafuuti an jaartii keetii miti jaarsa akkasii san barbaadadhe wajjin jiraadha qaamaal gootaree silaafu dhugaa rabbi maaliif kijibuun jee barben maammadummaan keenya kun maa kijibu hundumoo fi osoo dubartii kunuunsanii haqasii eeganii akka jedhame ta'anii fi waa hunda isiif godhanii isiin kaatee deemtee balleessa dubartiin dhugaa rabbi bakka itti mijate kaatee hin deemtu asaasan ati ganamallee waa'ee birrii galgalallee waa'ee birrii bilbiltu waa'ee birrii barreessitu waa'ee birrii sagalee argitu waa'ee birrii waati jette maal gootiree isiin khalaas jireenya sanirraa gubattee dhiistee maanguddoo wajjin jiraachuuti wajja dhugaa rabbi maanguddoo ni hinaafa malee sadarkaa hinaafu isaanii baay'ee hammaataa ta'ullee hundaa miti garuu hammaata malee akka hanga kan birriin jedhu kana birri galgala birri muka keessa ciisnaan birri muka keessa dalagaan birri sidaati deemtiin daladdu kamisi harka eeggatta rabbitu harka dubartii siin kaa'e hundaa miti ijoollee keenya hundaa miti tokko warra kaayyoo hin qabne ofiis hin qaban kaayyoo hin qaban akka namni kaayyoo godhatullee hin barbaada siifis hin ta'an ofiifis hin ta'an nama hedduu jira jechuudha keessaafuu yeroo ammaa kan waan akkana babal'ataa jira dhiisaa deemanii aayirban ijoolleen keenya warri bultee hin qabne umrii isaanii guddaa umrii isaa 40 umrii isaa 80 maali ka 80 baay'ee xiqqoosee garuu yoo qabeenya dhaaluu deemtu malee astaghfirullah kanaaf umrii 50 umrii 60 tanii isina dhugaa rabbi namni sun dhuguma nama rabbi sodaatu taanaan nama salaata rabbi gajjadhu salaate tanas laahuu namni haqa rabbi eegu haqa namaan dagatu waan ta'eef abadan namni haqa rabbi beeku abada haqa kan keenuma nyaanne eessallee jiraate taanaan jechuudha guddoon balleessa amma dubartii irraas ta'e dhiirarraas ta'e wanni waa balleessaa quma rabbi eeguu dhabuudha gaafa haqa rabbi eenne dhugaa rabbi haqni nabalee nu biratti hin badu haqni keenyallee nama biratti hin badu kanaafi umrii isaa guddatanii dhiisina dhugaa rabbi umrii isaa kafedhaa ta'u namni sun nama dhugaa rabbi nama rabbi sodaatu taanaan nama salaata shana ofii salaatu taanaan deemitteeru kallii dargaggeessa ofumaanuu zooree jechuudha marfatee gaafa deebii dhabe gaafa ijoolleen keenya dubartii jechuudha harka irraa qabatte silaafuu nama balleesse barbe dhugaa rabbi ijoolleen keenya dhiiraa numatu balleesse sababni isaa ونما سانجا هندا إيش تقول صحيح قالي جارسا قوتون قارما واجب مدير كما دبرتي كمالات تيجر بلتي جارتي تاو ليوني كلي جنبوني برباجس يواني با مالك باتي أن أسرقي عن جارسا كيتي تكايو بينا ما كيسو جنجرا دو بينا ما كيسيراتي نتسرك خنيسي نجدي حبيبتي هي نقوى من إني سوى جنجارة شوف دي وكين تيسوني تقولي لك محمد وما مرتنر إني سوى جراجو سونتاني ما لك مانكي وجين جراجو بربادة وانتيتي كان أوفين دقتيني بوليتيتيا يرو أما يرو بريتا yoo maanguddotti heerumte namni fuudhu dhabame siin jedhanii yoo ati dargaggeessa halkanii guyyaa birri jedha nu fale dhabni warri dubartiidha warri heerumnee jennee hiriira ba'uudha kanaaf rabbi rahmataa godhu hundumaayyuu hunda keessaniifuu rabbi waan jaallatu haa kennu
nama haqa rabbii eegee nama haqa keessa eegallee karaa dubartiin illee karaa dhiiraatiin illee rabbi isin haa kennuun jedha. Galatoomaa warri ijoollee uummata kanarra dubartii kanarra duulaa jirta of eeggannoo godhaa dhugaa rabbi. Bageetti cabsite giiftii tiyaati horii bulleeshii hamtuu sin argatin dhugaa rabbi yoo sagaleen diimtuun si bira geette jechuudha. Dhugaa rabbi horii bulii sin jedheen jira nagama kiyyaati itti cabsite baga gooteef wallahi xawal waalee ijoollee amma xawal waalee ijoollee amma tokko kanarra wallahi manguddoo kana wayya. Kanaaf nagaan jiraadha horaa bulaa siniin jedhee jira. Maal jedhan ijoon lama taa'atii isa 4-5 ta'aatiin 7-8 ka'a siniin jedha. Rabbi umurii hojii isin haa dheeressu. Isillee islaafuu namni jaareedhaaf miti kaduu. Kanaaf rabbiin hojii umurii isin haa dheeressu. Warra dhaga warra walii hubatu warra waliin umurii dheeratu isin haa taasisu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama mamadoocha keenya iqirtaa siniin jennee jirra ishee afaan warraatiin ulfaadha bula.